بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. wanni irraa obsuun namarra jabaatu tacufarra namarra jabaatu zinaa irraa obsuudha. Tana keessatti namni akkaan fakkii nama rabbitti amaneef ta'u Nabi Yusuf nagaa raamanni sarratti haa jiraatu. Akka suuraa Yusuf keessa jirutti seenaan isaa akka Quraana keessa galmeeffamtee jirtutti isaa gabraa, isaa biyya isaa hin jirre, isaa dardaraa, jaartiin itti aanaa mootichaa badiin adda lageettee isa yaamtee ani mootichan kaa'inu jee jalaa dide. Rabbii wanni isaa bakka buuseen biyya san keessatti mootii isa godhee nama hundaa ol isa godhee isuma sanuu karaa halaaliin Rabbiin isaaf godhee guyyaa walitti dhufan. هذا خير مما كنت تريدين وانا تفيت سنرة خرا حلال كنا ولدفو ترج على جين يجو أمة محمد الرئيس يرو أمان تنا خيستي خاك نبي يوسف اتفاقين مربيت أمن يفتحو غافتوكو براتوني دبرتيدا رحلة استكشافية جاني بقنا داوي إدو سينا بسنا دادا خيس ديمني واي سينا تكتكا مكين توكو توكو لجين توكو توكو واببريسو دافسو بيا خيسا يعني براتو تكا براتوني رانفتني ديسني براديمن اسي لگا خيسا ديمتي وانا دادا بريسا جرتو ايگا براتوني براخو تنبودان دريسن كيسا دابتي بسنا كيسا دابتي للبدي نما سگلي اسيدا دگو توكو غاد ابدي بودا اول ديمتي قد ديمتي ناسورا بكر ديمتو في بكت ديمتو واللالتي يوغا واللالتي eega lafa fagoo deemte boodaan goojjoo takka ta'ooruu keessa jirtu dhuftee ulaa dhodhooyte. Waggaa ulaa dhodhooytu namni tokko kadardaraa umriin isaa amma 20 rifatee eenyu ati jeen ana barattuudha kana barattoota asinna dhiisee deemee jetteen. Eessa deemteennaan biyya kana akkanaattiin deeme jettee himteef bar biitii atitti deemtu sun karaa kaabaati ati karaa namammoo deemaa jirtu karaa kibbaati bineensaas nyaata خوف الراسيني بولي جنمنا كراد أباسي مخينا سفرسي ساي جين منسا أول سنتي جوجوسا أول سنتي سريت الرف الرابوه في سريت أنا قباكي سجين متيو رفتة بوچه كامسي عنده چودان لو فتة يسيمله سير رستة كفتي خيتي وچو تكفرته إسافي سجدتي ستارة هدته كتابة تكو كبا كتابة سنببنو سيني gamana waggaa banee sumaatti mul'atan karakaan waggaa banee sumaatti mul'atan booda waggaa irraa if qabuu dadhabe booda shaamaa qabsiisee qubasaa abba guddoo irraa eegalee if gubuu eegale quba tokkos daqiiqaa 5 quba tokkos daqiiqaa 5 quba tokkos daqiiqaa 5 qubasaa 5 akkasitti halkan guutuu if gubaa bule. Miciyyoon waggaa duraanii yoomnatti ol baheettee sodaachuu jirti booda waggaanni isaa ibiddaan if gubu waggaa agarte namni kun jinniidha walleeni. أنا رانتنا لقمتي ياو دبون يتيدي صداتي بوه إيجلتي مس أصوبوچو إنني سرفنا إسيني سرفنا هلكن غوتو كسي وليم بولاني غنم خرب باسه مخينا خرسيسه بييجلتي وغا بييجلتي ورساني ني غافتن سينا تنا جلر را خافته همتف اد ابان سيدا دغوم سوديدن غويا لما إسيني سناسور رافيا دبده eega guyyaa lama turte boodaan abbaan isiidhaa dubbii tana dhugoonfachuudhaaf jecha deemee naannoo namichi sun jiru dhaqee mee nama islaamaa akkatti karaan naan bade bakka kanaattiin deemaa karaan agarsiisii jeetti ol maqe. Waggaatti ol maqu harkisaa hundi shaashiidhaan hidhaadha qubnisaa hundi shaashiidhaan maraadha maal taateennaan intala takkaan bareeddu barattoota irraa halkan lama duraas na bira bultee barattoonni dhiisanii biraa deemanii irraa if qabuu dadhabee halkan quba tokko tokkotti if gubaa bulee fedhiin shayxaanaa quba kiyya kana keessatti haa gubattu jee quba kiyya 5 if gubaa bulee wallaahi je laalaa ibiddaa tana dhageemturra laalaa isiirraa if qabuu santu irra natti dhageemaa je. Abbaan akkasitti dardarticha kana iimaana isaa amaanaa isaa rabbi sodaachuu isaa ajaa'ibee fuudhee mana isaa galchee intala san nikaa godhee fi qabeenya waan qabuuf kennee fi namni gaa rabbi jecha waggaa waan takka dhiise waan sunirra caalu rabbiin bakka buusaa fi bakka silaa halkan tokko karaa haraamiin isitti qanani'u umrii isaa karaa halaaliin akkasitti isi qanani'ee jechuudha.
fakkii akka nabi Yusuf ummata keenya keessatti kanamaaf ta'u seenaa dardarticha kanaati jechuudha. Ammas seenaan tana fakkaattu yoo tanarra nama ajaa'ibsiiftu waa'ee zinaarraa fi qabuu keessatti kitaaba Ibn Qayyim al-Jawziidha al-Mawaa'iz wal-Majaalis kajaaniin barreesse nama tokkootu maqaa isaa Ibrahim al-Miskii jaaniin kunyaasa Abu Bakar jaaniin namni kun nama dardaraa hakkaan bareedu kanamni isa harka hundi isa jaalatu meeshaa qomasaa irratti fannifatee magaalaa keessa deemee meeshaa gurgura. Osoo akkasiin meeshaa gurguruu intalti takka hoosirraa hin bitaa maallaqa manattiin sii kannaa ittee fuutee mana siidhaa nayixee hoggaa inni mana seene kootuu badiin dalagii jetteen. Rabbi sodaadhu jee gorsee naamusa keetillee eeggadhu jeeni waa hunda jeeni jalaa didde. Ilmi namaa xabi'atti irra jaalatamaan wahii garasaatti waan dhorkame jaal. Hanga duraanii irra hoggaa inni jalaa dide jaalalti isaa baatti baatee na dhagaye jettee yoo badiina dalaguu baatte sitti iyyeetiin akkana mana kiyyana seeree badiina dalaguudhaaf humnaan badiina dalaguudhaaf mana kiyyana seene jeetiin sitti iyyee si qaana isaa jetteen. Dhaabbatee mataa isaa keessa dubbii oofee hadiisa rasuulaa kan namni torba ka gaaddisa arshii jalatti guyyaa qiyaamaa rabbiin isaanii gaaddiseessu tokko irraa nama intalti takkaan bareeddu ta darajaa qabdu hobbadiina dalagi jetteeni rabbiin sodaadha jee jalaa didee hadiisa juusi yaadatee ammas jecha ulamaa injaan rubba shahwatin tuurisu nadaman ilaa aakhiril umri fedhin takka hanga aakhira umriitti sheenaan isiidhaa namarraan baane ni jirtii jecha juusi yaadatee mala dhawatee akkaataatti isii jalaa bahu hayaaf siifiin hayyamaa mee bakka fincaanii nageessii sagaraa nageessii jeeni sagaraa ol seenee harka isaa irratti sagaraa bahee rifeensa isaa irraa qabee ilaa qeensa isaatti dibee haa hoottu jeenamma maraataa ittee hulaarraa bantee narraa asii deem jettee firraa oofte khee mana isaa galee akka gaaritti firraa dhiqee galgala yoggaa rafu namni tokko manaa maanitti dhufee waan namni tokkolleen duniyaa tanarratti hin dalagin dalayde rabbiin si haa urgeessu jeeni biraa deemee guyyaa sunirraa qabee an ilaa ammatti amata 10 takka waan urgaawaatiin ifin tuyne akkanumattiin urgaawaa je maqaansaa Abii Bakrii Miskii jaaniin Ibrahim Miskii jaaniin Ibrahim urgaawaa namni kun rabbii jecha badii sanirraa if qabeeti rabbiin duniyaa tanarratti akka urgaawu isa badhaasee waan inni dhiise sanirra waan caalu isaa bakka buuse jechuudha. Seenaan ammas tana fakkaattu ta seenaa Nabi Yusuf wajji wal fakkaattu seenaa Ibn Qayyim al-Jawziin kitaaba isaa al-Mawaa'iz wal-Majaalis keessatti barreesse. Nama tokkoon nama gaariidha. Biyya Misraatti nama tokko khatumtuu dalagu bira ol seeneetiin yaa nama gaarii rabbinaa kadhadhu jeeni jedhe. Nama gaarii ta'u kiyya maaliin nabii teennaan ibiddi sin gubu sibiila ibidda keessa diimessitee harkuma keetiin ibidda keessaa baaftaa. Mee du'aayinaa godhii rabbii akkanatti karaamaa tanaan si kabaje sallaali du'aayinaa godhii yennaan boohee bara rakkittiin ibiddina gubuu dide gaaf tokkoon intalti takka ta akkaan bareeddu anaa dukkaana gurguru dukkaana kiyyanna dhuftee ijoolleen na jala beelee na gargaarinaan jettee bareedina siirraa jaalaltina qabdee atis waan hin fedhu naa guuti anis waan ati feetu siifiin guutaa jennaaniin na biraa deemtee lamadana deebitee naan jettee yoo ati fedhiiti yenaa guutte malee jee jalaa didee sadaffaan deebitee waan ati naan jette san rakkoo itti nageesse ijoolleen na jala beelaaf dhumu jirti kootu rakkoo san na baasii naan jettee mana geessee yookaan mana geesse ijoollee beelaa na jala dhumu jira ijoollee tiyyatti waa geesseetiin si deebi'a naan jettee baallama naaseen ichiin haftaa jeeni baallama naqee kakachiisee booda hoggaana deebite hoggaana nulaa cufu maaliif ulaa cuftaa jennaan namaan nu arka rabbiin nu arku rabbiin namaaf araarama namni badiirra yoo nama arke namaan araaramu rabbi malee namni namaan araaramu saniifuu jee gizeen nulaa cufadhee bira gattaa'e boochee hollattee imimmaan mallaasiitirraan dhabdhab jennaan horiis fudhattee ni sayyamtee amma maaltu si garagalchee jennaaniin ujiintu waanin takkaan hojjetini annama rabbi sodaatu rabbii jecha na dhiisi rabbii isaa jecha na dhiifte saniifiin baallama siiseena akka duniyaa tanaa fi akhirattis ibiddis hin gubnee naan jette haya jeetiin waanin duraan kenneef sanirrattillee ide'ee fi rabbi sodaaf jecha dhiisee biraa deeme akkasittiin galgala yoggaan galee rafu manaamaan
dullattii takka tafaaya mataarra kaatee deemtu ta akkaan bareeddu argee ati eenyu jee gaafannaan ani haadha mixiyyoo guyyaa kana ati rabbi sodaaf jecha dhiiftee sani naan jettee isin shanyiitami yennaan nuti shanyii rasuulaati naan jettee jazaa kee rabbi nurraa haa kafalu duniyaa fi aakiratti illee ibiddi sin gubuu naan jettee achirratti aayata quraanaallee yaadadhe suuraa ahzaab innamaa yuriidu llaahu liyudhiba ankum rijsa ahlal beyti wa yutahhirakum tathiira ayata juusanillee yaadadhe isin warra fira rasuulaa rabbiin isin qulqulleessuudha fedhaa isin xaaruudha fedhaa ayata juusanillee yaadadhe akkasi baallama naa seentee na biraa deemte waarjuu allaa taaduu alayya fil aakhiraa duniyaa irratti ganama yoggaan gabbee laaluu akkasittiin ayata quraanaallee yaadadhe ayata suuraa ahzaab rabbiin isin qulqulleessuudha fedhaa isin warra rasuulaa ayata juullee yaadadhe baallama naa seentee duniyaa fi aakirattis ibiddi sin gubinii naan jettee na biraa deemte ganama yoggaan gabbee harka kiyya ibidda keessa kaayee laalu ibiddi na gubuu didde waarjuu allaa ta'duu alayya fil aakhira aakiratti illee akka isin nan gubneen kajeela amba rakkitti ibiddi na gubuu dide akkasi malee waa gaarummina biraan qabuu naan jeeje namni rabbii hoggaa waan takka dhiise rabbiin waan sun irra caalu bakka buusaa fi badii tanarraa if qabeeti rabbiin duniyaa irratti akka ibiddi isan gubne aakiratti illee akka ibiddi isan gubne dandeettii isaatiin isaa bakka buusee jechuudha. Ammas seenaa hadiisa Bukaarii Muslim keessa jirtu jara sadeen osoo karaa yaanuu roobnitti roobee goda seenee goda san keessatti dhagaan gaara gubbaa bororee godarra cufe keessaa tokko wanni goda san keessaa rabbiin isa baaseen intala adeerasaa ta akkaan jaalatu guyyaa tokko badiitti dalaguudhaaf eega isaan baallama walii seenanii maallaqallee kenneef boodaan rabbi sodaadhu hamartii tiyya karaa haqaatiin maletti narraan cabsinii jennaan rabbi sodaacha dhiisee biraa deeme yaa rabbi onsi jechan talasan ka dhiisu ta'e rakkoo nuti har'a keessa jiru nurraa banii jennaan gonni hanga isaatti irraa dhoote sun seenaa beekamtuudha seenaa hadiisa Bukaarii Muslim keessa jirtu jechuudha. Obsa keessaa ammas hakkaan irratti obsuun namarra jabaatu namni hoggaa aaree aarasaa san irratti obsee aarasaa san liqimsuu rabbiin quraana dubbatee tikkiju والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ورن دلنسو لكمسو ورنا ما ردبر ربي ورغاري دلغو جالتا جيت ربي قران دبتا حديثه ماس مال جوجرا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ربي ني دو غبرچا فوغا وبليسا في ردبر جبين ملي دو في قني اخرت ماس غلطه اساف كتبو دنيا رتس جبين ربي نسايدا جچو آية برات مسرب نكجو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور نمني أبصير نما دبر أبصنير نما دبر وان الرم مرتني دلغن الرأي حديثة ماس مال جتشجرا من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة لكي يخيره من الحور شاء نمني آرسا سنسو بافتشو دندو لكمسي ربي انقيا قياما والقهي آلما رتي سياميتي ور العين را هنگا فيت مرتدو جان سينان آية خنافي حديث وان كان فسرتو قيا توكو عبد الله بن الزبير في معاويان بي مديناتي اورو ولتي انتو قبن دليدون معاوية دا اورو عبد الله زبيري را وسنة سيسيتي واحد درا بليسيتي عبد الله زبيري معاوية دا فرقا بريسيفي yeroo mucaawiyaan khaliifaa islaamaa ta'e biyya islaamaa hunda bulchu keessatti inni shaam ta'a waraqaa biyya shaamitti barreesseefi maal jee barreesseefi waraqaa obbo Abdallaa Zubeyrii biraa deemtu ilma haatisaa dur tiruu namaa nyaatte bira akka deemtu dalayduu ta'e narraa dhoorkita yoo narraa dhoorkuu baatte naasi tokko jee waraqaa barreesseefi mucaawiyaan ilma isaa hangafaa Yaziid yaameeti yaa ilma kiyya Abdallaa Zubeyrii waraqaa akkana jettu nu barreesse waraqaa san keessatti anas arrabsee haadhati yallee arrabsee seenaati yallee xureesse mee akkam jettaa jee hoggaa Yaziidiif odeessu Yaziid maal jeeni waraana hoggaa mataan duraa Madiinaa seenu mataan booda amma Shaam irraa ka'u Muawiyaa yeroo san keessatti khaliifaa islaamaati Shaam ta'a islaama hunda isaa bulcha waraana sanitti ergitee mataa isaa irraa muranii asitti asif fidanii an deebisaa dubbii tanaa kana malee hin beekuu jedhe yoggaasan Muaawiyaan akka jeeni yaa ilma kiyya inni nu mure
نتيو متنفن الرويوي إني همتود أنونجي نتيو غاري جنين الرويوي رب قرآن تكجو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم غاري دافي همتو ولنكتاو يوغا نمني توكو همتو سد لغي غاري دان غلطة غلچيفي يوغا غاري غلطة غلچتيف سيفي نما سنجدوتي تلاتمان دران جرتو دبمتيتي فيرا والجالة تاتني آية جوخان الرقري ورقا نافد جيني ورقا وقا يزيد فديف معاوية مال جيب بريسة ورقا معاوية براديمتو جالالو علم جالالو إرقا ربي بركا ديمتو علم هاتسا ذات النتاق ايني جامتو اسلامنا خيس السينا بريدوك عبدو بركا ديمتو يوغا ورقان تيتو سيجيسي النافئة والدبورة دنيا نجدو جرتو سن دبو نار ويادا وسن اوروتي يا في خيجدو جرسن كاسي اوروتي يا ستيتي دادو دليدو تي يا ستيتي دادو جي ورقا بريسيفي يوغا ورقان تدفتو عبد الله زبيري وان جي بيخا ورقا لفابوتي قري وغا را دبسو ورقان akka isin jettu yoggaa irraa qaree arge booda boohee hanga imimmaan isaa areeda isaarraa nadhabjuutti boohee madiinaa irraa ka'ee shaamitti mu'aawiyaa dhaqee adda isaa dhungatee miila isaa dhungatee akka keetii kana rabbiin islaama keessaan dhabamsiisinii jeeni jechuudha. Wanni akkaan namarra jabaatu namni aare tokko aara isaa san liqimsee sawaaba guddaa san mindaa guddaa san rabbi biraa argatuutu akkaan namarra jabaataa jechuudha. Ammas wanni irratti obsuun namarra jabaatu zulmii nama daguu nama hasaduu kanarraa obsutu kan namarra jabaata. maaliif jennaan nama tokko akka jee wazulmu min shaymin nufusi fa in tajid dha'ifatin fa li'illatin la yuzlimu nama miidhuun tabi'a lubbuu hundaati yoo nama miine garte takka rabbi sodaadhaafi takka asuma sodaafi yoo awwama sodaate qaba malee lubbuun isaa nama miidhuu qabaachuu dhabuudhaafi miti je wanni akkaan irraa obsuun nama jabaatu nama miidhuu irraa obsuudha jechuudha. Keessaahuu bittaa fi gurgurtii keessatti nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti kije at-tujjaaru yuhsharuuna yawma al-qiyaamati fujjaaran illaa man ittaqaa wa sadaqa wa barra. Naggaadeen guyyaa qiyaamaa munaafiqaa wajjin kaafaman nama rabbi sodaatee haqa dubbatee qixxee dalagee yoo taate malee je. Hadiisa biraatti immas at-taajiru as-saduuqu al-amiin yuhsharu yawma al-qiyaama مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نقادين دغا دبتو قبيتا غرغرتا سا خيستي امنا ماتي ويا قياما انبيوتا في شهداء في ورغغاري وجين كافما جي دبتيچو مالي في غرغره خيستي نمنيو جلته منافقا وجين كافمه يو دغا دبته حق دلگه انبيوتا في ورغغاري وجين كافما هدمنا نمدغو في ظلمي في خيانه غرغرا في بتا خيستي ارغمتو في يچو. حديث سيئة أنس بن مالك أديسو خيستي قياتكو نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وجين صوتاني يتلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة قربا ور جنتاتو أما أسبو دي ما إيقاد آجي خانا صحابتك تقو دفي برما سكس جي اسمات دفي افتانيس قيات تيانو سكس جي اسمات دفي يوغا قيات سجي نبي نكسر رقابيف صحابة خيسانم نتوكو عبد الله بن عمري خجانين jala deeme ani akkatti namichi warra jannataa ta'e irraa baruun qabaa jee jala deeme obboleessa islaamaa jeen abbaa kiyyaa wajjin xiqqoolitti aare guyyaa sadi hanganni aara buufatu isa bira dhaquu dhabuu firra godhe si wajjin deeme guyyaa sadiif si wajji jiraadhu jeen umar rakkoon qabu khootuun hojii deemi jeen mana wajji galee halkan bira taa'aa bulee kan irrafin waan inni dalagu laale waan inni irraa arke keessa halkan yoggaarafu oggaa cinaacha kanarraa kaani garagalu oggaa dammaqe subhaanallah alhamdulillah jee rabbi dubbataa je takka talamada gaarii malee isaa hamtuu juun garree je oggaa guyyisati bira bulee hanga kana malee waa takka irraa dhabe obboleessa islaamaa jeen awwanni si bira jiruuf nabii guyyaa sadi warra jannataa ta'uu ragaa sii bahe waan atitti warra jannataa taate saniin sirraa bara jeetiin dhufe وما سران أجرّي وان تورّ جنّتا تاتنا يمي جيل ومن الراجر تخنا ملء واتكلّين كابو جيل هاي غافر راجع براجع में उगान नीचे गरगले अस्दे बीजे यामी उगान निवृत्त देवे غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه
wanni rabbiin kiyya naa kenne annama muslimaa tokkolleef qomatiyya keessatti hamtuu isa yaaduu isa daguu waan jaan qomatiyya keessaan qabu quudhaa isaa dadhabuu sin qabu tana rabbiin kiyya naa kenne jedhe Abdullah ibn Amri tana tan nuti dadhabne warra jannataa si goote tanaa jeeti kasi biraa deemee jechuudha. Wanni akkaan irratti obsuun namarra jabaatu nama hassaduurraa nama daguurraa nama miidhuurraa obsuutu akkaan namarra jabaate jechuudha. Ammas akka siiraa A'laamin Nubalaa kitaaba jaaniin keessa jirutti Abdullah ibn Diinaarii odeessee guyyaa tokko Abdullah Umarii wajjin gara Makkaa baheetiin laga tokko keessa qubannee laga san keessatti tiisiteen tokko haree tiisi tokko gaara gubbaanuu gabbu'ee Abdullah Umar ati tiisiteedhaa jeen jeen ree tana takka nuu gurguri jeen ani bar gabra namaati reen tiyyaa miti gurguruun danda'uu jeen nuu gurguri maallaqa jabeeffadhu yayyiin nyaate abbaan jii jeen xabiyaa isaatirraa Abdullah Umar hedduu nama rabbi sodaatu kana fatanee akka namni rabbi sodaatu laaluu qaba. Yoggaa inni kana jeen gabrichi maal jee ayna Allah yoon akkas jeen rabbiin eessa jiraa jeen Abdullah ibn Umar rifateeti ayna Allah rabbiin eessa jira jee jecha isaa kana deddeebisee boohee gabricha san bitee bilisoomsee re'ee san hundaa'uu bitee fi tasaa godhee bira dabree jechuudha. Wanni irraa obsuun namarra jabaatu nama miidhuu nama daguu nama hassaduu kanaatu kan namarra jabaate jechuudha. شيخ الإسلام ابن تيمية نكجه ما خلا جسد عن حسد قامني تقولين خقودا دبيرا قلاته هنجروجه ولكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه مؤمني حسدي ساتك ومساخي سجلت سند دويفتا منافق نني ملفتا غراغرم ما سني يجيجو واني أكان نمر الجباتو حسدي وان جانسن قم في خيسا باسوتو أكان نمر الجباتا غرين علماء داكني جان واسدي أبا دلق الردي بتيجان نمر الرسو بالما نمديقو هيلا نمباسو سدينو آية قرآنات دبته فمن نكث فإنما ينكث على نفسي نمني بالما نمديقه بالما لبوسا رتديقه آية برات مس إنما بغيكم على أنفسكم رور نمر رفتن إفما في الرور رفتني ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله إيلان همان أبي جباست ديبيا جيس دينو آية قرآنات ربين دبده خنافو نمني نمر الرسول رايون أبسن إيلا نمباسو رايون أبسن بالما نمديقو رايون أبسن ركون سني سمرد ديبتي يجو سينان آية وان كنمر كنيسيتو نما تقو غاف تقو رادة كمغالا جيسي رادو متكتي سن كبا غرغرته يوغا إني مغالا راغلو حتون تقو جلغلي وقا إني من أساسينو قيسما نبلچادا جي أولاد تدده من أولاد تكتي تنا ملين قبنو تكتي تنا أنا في والرخية في المخية خنا كيس قلا بك برا أبولي سدين بولي جي نبا منا روبان نجرا رامو چنيس نجرا ركو أكان نجرا واتكالي سننغا فردو بولي تمان غنم ديما نبلچادا جي ربي يچا يوغا إني تججبيسي ربي يچو تنا هيد دميسي حاتمنا أبا حسن جتين سببا خيسو متغاري خنان ربين همتو تكنو را ديبسون نملا الرادي سياسيني بلوي جتين أكسب بلچني غا حلقا والكتاقه خيه أكاتا مالك سنتفود ملا دوچو داف مجاتي كشا أبيني رتي ديمي فودي على باسي قبن خيس خاية والديبي حاتي منا وصوت مرفتو مجار كانكا قبتي وغا دبدي وي مجان كي يسو كتبا سنجتي أبا منا خافته مجا برباد ولين كاني على قبهن يوغا إسان على قبهن مني بشان دوغيتي الرجيكي غندي أورياد دفن يوغا أورياد دفن من أبا حسني في عدا حسنيتو إسان الرجيكي جاني يوغا دفنو أبا نسان لجرا حسن لجرا هاتي حسن لجرتي يا بو خيسو مچغاري توكو ربي ربي الدميس توكو رمني جيجي ميسا سنبكتنا رفي بربادا داجين وكسنا عدني دبن وصو هادنيتي بكا أبا منا درار رفي سنتي إسا مالك فودي في شارك قبتي أكستي بيين الرجيجي قدار منا الرجيجي أجيسي أرغني هتو توسا بيخن جيتو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ودوتنا خيستي
seenaa tana keessatti nama qalbiitti godhee akkaan dhageeffateef gorsa ajaa'ibaa keessa jira. Namni heelaa nama baasuurraa yooniif hin obsin heelaan sun isarra deebi'aa jechuu irratti. Ammas seenaan biraa ta heelaa namni nama baase heelaan isumarra deebi'uu irratti namni mala hamaa nama yaade malli isumarra deebi'uu mirkaneessitu. Nama tokkootu nama amala hamaa qabu warra isaatii wajjin haala hamatti jiraata. Guyyaa tokko aaree warra isaa uleedhaan dhawee ajallitti gahee duute. Yoggaa isiin duute rifatee saahiba isaa tokko yaammatee akkanattiin ifiifuu warra uleedhaan dha'een harka duute mee mala naa dhayii jee. Malliniin sii dha'u warri isaaniitis sin dhiisan mootummaanis sin dhiiftu rabbiilleen sin dhiisu. Kanaafuu dubbii tana gariisirraa sablisuudhaaf gurbaa tokko kadardaraa bareedaa laali yaami. Yoggaa inni mana kee dhufe mana kee kana keessatti ajjeesi. Gurbaa kana isii bira kaayi isaanii waliin badii dalagu jiruun isaan lachuu ajjeesee jiini. Yoggaa san rakkoo warra isaanii duraa is nagaya baata. Qixaanni mootummaallee sirraa affallata. Tarabbii yoo taate malee tanamaa sirraa xiqqaattii jeen mala dheef saahibni isaa. Yoggaa saahibni isaa akkasin mala dheef gurbaa dardaraa tokko akkaan bareedu karaa deemu yaamee yaa obboleessi islaamaa mee koosittiin haajamee jee mana isaa naqee yoggaa inni mana ol seene ableedhaan mataarraa muree jaartii isaa cinaa kaaye. Warri isaanii yoggaa dhageenii horiyaa dhufanuu intalti isaanii isii badii dalagu jirtu ajjeefamte itti fakkaate. Gurbaanis bira jira isiinis bira jirti. Irraa isuma abaaraniiti isuma arrabsanii irraa kaanii galatachaan. Kana amma qaallichi mala isaa dhee saahibtichi isaa sun deemaa dhufe. Yoggaa dhufuu malaan ansii dheessan keessatti milkooytee jee gaafate. Eebar milkaawee aboo ati jazaa kee rabbummaan si haa kafalu. Silaa ati arraan tana rakkoo tana keessaa na baasuu baattee waan ba'u jee itti gabbee qaceellos simatee mee namicha jeefte san agarsiisi jeeni hoggaatti ol seenuu kunoo namichi du'e ilma isaati. Kanaaf ulamaan islaamaa akka jedhan man hafara hufratan li akhiihi waqa'a fiihi. Namni hoggaa boolla tokko obboleessa isaatii qote boolla sanitti ifiifillee du'uun ni malaa jedhan. Aljazaa'u min jinsil amal. Namni wooma dalageen galata galfama. Wakamaa tadiinu tudaan wooma akka dalaydeeti galata argatta jedhanii seenaa tana ulamaan islaamaa barreessanii jechuudha. Aayata sanii fassaranii jechuudha. Namni hoggaa heelaa nama baasuurraa hin obsin heelaan sun isuma mataa isaa irratti deebi'aa jechuudha. Ammaa seenaan aayata kana fassartu nama tokkootu naggaadee beekamaadha. Loon biyya Iraaqii fi Iiraan irraa biteeti Suuriyaa fi Lubnaan Masrifaa geessee gurgura. Biyya sanirraa ammaas uffata biteeti Iraaqii fi Iiraan fidee gurgura. Namni kun nama muslimaa nama akkaan rabbi sodaatu nama akkaan haqa dalagu ka guyyaa soomanaan oolu halkan ibaadaaf dhaabbachaa bulu horii isaa kana miskiinaaf kennatu ka horiin isaa miskiinaa fi isa biratti wal qixaati. Nama maasii haqa rabbii gaggeessee haqa ilma namaa keessarra jirullee akkasumatti gaggeessu nama akkaan rabbi sodaatu. Namni kun guyyaa tokko osoo biyya Iraaq irraa gara biyya Suuriyaa deemuu gaafa lola aalamaa ka duraa san 1917 dura hancabbiin takka buutee horii inni yaasu kana hunda duraa fixxee warri horii sayyaasulleen dheeysee biraa baqatee isaa fi loon 4 qofaatu hafe. Loowwan 4 isaa kana osoo yaasuu ganda xiqqaa tokko dhufe ganda hoteela bulan hin qabne bakka itti nyaatanillee hin qabne ganda kanatti nama tokko ka islaamaan maqee ulaatti dadhee gandi keessummaa na bulchaadhaa jeen akkasis seenii buli jaanii. Yoggaa seenee bulee halkan ta'anii wajjiin haasawanii waa'ee abaarkanaas wajjii haasawanii rakkoo isarra geessee fi rakkoo warra manaa kanarra geesses osoo haasawanii waliin turanii manni isaanii ulaa 2 qabaa. Haati manaatii fi abbaan manaa hulaataa waliin seenan. Isaa fi mucaan isaanii tokko ka umriin isaa amata 20 wajjiin hulaataan keessa wajjiin bulan. Mucaafis firaasha kar tokkoon kaa'aniiti keessummichaafis kara tokkoon kaa'anii biraa isaan achi dabranii mana isaanii keessa rafan. Halkan keessa yoggaa halkan wal qixa gee haati manaa abbaa manaa kaaftee namni kun nama maallaqa guddaan deemu nama qabeenya illee qabu. Amanni baranaa kun namni qabeenya qabuu hubahuun taa'u abaar hammaatee jira hireen laman deebitu namicha kana horii inni deemuun kana harraa fudhannu jetteen. Aboo namni kun nama islaamaati nama karaa deemu keessummaa teenya akkamitti horii kanarraa fudhannaa osoo irraa fudhanne jenneewu nuuni hayyamaayii jeen. Isa ajjeefneeti hallayyaa mana keenyaa gajjiitu tana darbinee akkasitti horii isaa kana fudhannaa jetteen. Jalaa didee hoggaanni jalaa didee
haysaati sharumallee beeytu rakkoon waan haraamillee namaa falaalessiti jechuun dhageenye jettee itti jajjabeessite marraa hedduutti dubbattee shayxaaniin isirra gargaaree fi hayyamsiifte. Maymaa isaa afaan Oromootti fidaan namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu akkasii abbaan manaa hayyamee ifaa osoon qabsiisin itti as bahanii keessummicha kana qalanii gama qabanii fuudhanii allayya darbina jaanii hoggaa gabbaasan qaqalan keessummichaa miti mucaa isaaniiti. Mucaan osoo keessummichaa wajjin firaasha keessummichaa irra taa'ee wajji haasa'uuti rafee hirriiba qunnaan isa hirriiba irraa kaasuurra jee keessummichi firaasha mucaa irra ka'ee rafe. Akkasitti mucaa isaanii qalanii hoggaa qalame mucaa isaanii ta'uu beekan iyyanii isaan lachuu gaggabanii ollaan itti dirmatee ollaan hoggaa itti dirmatan mucaa fuudhanii awwaalanii isaan lamaan hidhaa waliin galan. Aljazaa'u min jinsil amal namni heelaa hamtuu nama dalage heelaa hamtuu nama baase galanni heeluma hamtuu akkasiitiin deebi'aa fi seenaa jettu tana ulamaa'in islaamaa akkasitti kitaaba keessatti barreessanii jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya akkaan sabriin nama barbaachisa mala nama baasuurraa nama zallamuurraa nama hassaduurraa hamtuu nama yaaduurraa kana hundarraa'u namni rabbitti amane obsaatu isa barbaachisaa jechuudha. Warra qaalii rabbii irrattis obsee maasiyaarraa is obsee yoo rabbiin isa mokkora san irratti obsu rabbiin waa godhu. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.